Filannoon bara kana haqa qabeessa dimokiraatawaa akka ta'u abdiin qaba. Anis immoo inaaf ta'a jedhu filachuudhaaf qophiirra jira. Maatiin kan koos filannoo naaf ta'a jedhu maatii kan koos wajjin filachuudhaaf maatiin kan koos kan naa ta'a jedhu filachuudhaaf qophiirra jiru. Filannoon kun akkuma beekamu waggaa 5tti yeroo tokko waan dhufuuf humni tokko ashaaraan tokko barbaachisaa qoda ta'eef namni martinuu yookaan jiraatee filataa yookaan hin jiru ta'a. Namni martinuu waggaa 5tti al tokko filannoon kun qoda dhufuufi itti hirmaatee filachuun qaba jedhaani. Filannoo marsaa torbaffaa biyya keenyatti gaggeeffamu barana gaggeeffamu irratti sagalee koo osoo hin qisaasesin filannicha kana filachuudhaaf mootummaa biyya keenyaaf ta'u yookaan mootummaa biyya keenya jijjiira jennee abdannu filachuudhaaf qophii keenya xumurree jirra. Anis akka jiraataa tokkootti sagalee koo kennuudhaaf sagalee koo osoo hin qisaasesin waggaa 5 booda deebi'ee dhufu kanaaf filannoo kana filachuudhaaf qophii koo xumurree jira. Itaan sudaanis immoo filannoon kun haqa qabeessaa fi dimokiraatawaa ta'a jedhee abdadha. Filannicha kana immoo karaa nagaa ta'een filachuudhaaf qophii koo xumurree jira jechuudha. Filannoo adana gaggeessamaa jiru bara 2018 gaggeessamaa jiru paartii anaaf ta'u filachuudhaaf qopheessee jira. Filannoo marsaa torbaffaa bara kana gaggeeffamu irratti filachuudhaaf bilisummaan filachuuf qophii godheera. Filannoon waggaa 5tti al tokko waan dhufu anis akka nama tokkotti ashaaraa koo biyya kanaaf kaa'uudhaaf filachuun qaba jedheetan murteeffadheen akka lammii tokkottis bu'aa waan qabuuf biyya kootiif filannoo kana filachuun ashaaraa koo kaa'uun qaba jechuun barbaada. Paartii anaaf ta'u kan uummata kanaaf ta'u jedhee yaadu ofii kootii qopheesseera. Filannoon kunis kan bilisummaa haqa qabeessaa akka ta'u abdii guddaa irraa qabna.